Sebetulnya saja bukan rumah ya. Hayye yoar baga rabbi nagaan si baase baga ija nagaati rabbi wal nu barsiise dhugaa rabbi dubbachuuf guyyaan nu dukkanaawee ture halkanii guyyaa wallaallee turre rabbiin galateeffana tan duraan duraa ati deebitee lubbuun jiraattee asitti deebinee wal arguu keenyaaf rabbii guddaaf galanni haa ga'u taanii ammoo hifaajee keetii fi olii gadi gartee mana hidhaa san keessatti baay'ee rakkatte baay'ee rakkatte kanaaf hifaajee kan kee qabsoon Oromoo si haa galateeffatu siin jenna qabsoon dhiigni ilmaan Oromoo ka dhangala'aa jiru kun si haa galateeffatu taanii Jawaar keenya qabsoo Oromoodha adda durummaadhaan fincila diddaa gabrummaa calqabdeeti xumura gabrummaatiin injifattee irraa aantee qeerroo fi qarree Oromoodha miliyoonaan itti bobbaaftee kaan wareegamee kaan qaamaa irratee atilleen injifannoo kanaan gammaddee hoogganoota keenya waliin qabattanii alaa galtanii jechuudha. Yeroo sanitti ati amantummaa isaan bira qabaachuudhaaf kompiitara kan kee akka isnaayiparaa ittiin falmachaa turte san hunda warra kanatti galii goote an nama nagayaati nama qabsoo Oromootiif hifaajuu Oromoo fi Oromiyaan akka miidhaman hin barbaadu isinis immoo akka OPDOtitti qooda guddaa qabdanii walumaan uummata Oromooti wajjin wal qabannee jiraannaa jetteen jechuudha. Isaan yeruma sanuu mormii isaanii garagalchanii siidaa Haayile Sillaasee Minilik dhaabanii aanolee fi calanqoo irraanfachuu jalqaban jechuudha waakkachuu jalqaban kanaan booddee duuba tarkaanfiin isaanii odoo ooleen bulin itti fufee jechuudha addi bilisummaa Oromoo waraana kana kan dubbii fide waraanni kunillee karaa nagaatiin galee mootummaa kana keessatti qooda isaanii barbaachisu argatee ummata Oromootiif qabsaa taanaan isaanii waliin haa qabsaa'uudhaan walii galtanii koree teknikaa humtanii waraanni suni hamma tokko irraa qabattanii galchitanii jechuudha. Isin kabajaaf, isin jaalalaaf, isin amanuuf waraanni san gali. Waraana sanis galchanii fixanii, isinis hidhatti isin darbanii Haacaaluu Hundeessaa kan nuti akka ijaasitti ilaallu ilma xiqqaa wallistoonni baay'ee isa dura turan. Garuu inni kan boodarra dhufe kuni qaanqee qabsoo Oromoo ta'ee mul'ate jechuudha. Isa kanallee dhabne sillee akka nama dhabeetitti silaallan nuti dhugaa rabbi amma tarabbiitiif as jirta malee ta isaaniitiif nutillee abdii kutanne akka sabaattillee abdii kutanneeti yaa rabbi atumaatu nuun fedhe barabaraan Itoophiyaan tun goota keenya hayyuu keenya qaroo keenya nyaachuu kana sumaan nuun fedhe yaa rabbi ati nurraa guutu jennee waan goonu dhabnee qeerroo fi qarree odoo karaa cufan kaan dhumee kaan qaama irratti kaan gara qabsoo hidhannootti deebi'ee wanni nuti gochuu qabnu hidhannoo jabeessuudha wabiin Jawaarilleen qawwee kana kabajnee hooggana keenya kabajnee hayyoota keenya kabachiisuuf Oromoo fi Oromiyaa kabajaadhaan alaa galchuuf waraana keenya jabeessuu qabna jennee waraana kana jaarree jechuudha. Sababii waraana kanaan haa badu haa tolu arra kabajaa argattanii isinilleen karaa nagaa kan jettan waa abdattaniiti malee namni duraa duubni qullaadhaan karaa nagaan jedhu jechuudha impaayira san keessatti impaayirri dhiigaan jaarame dhiigaan diigama karaa nagaa hin beektu nafxanyaan abbaan kan keessa Jawaar akkasuma dhiibamee ardooma isaa keessaa bahee daangatti gali. Odoo guyyaa tokko hin qoflin abbaa kan kee baran na nyaachisee na guddisee baran odoo guyyaa tokko gammadee hin qoflin ardooma isaa keessaa baqatee boordaratti galeetti odoo nafxanyaan maqaa hamaanuun arrabsitu saniin ihee tonkola nyaattee odoo abbaa kan kee arrabsitu maaliif deemtee ijoollee tana jaaniin abbaa kan keetiin gandi keenya maaliif ijoollee tana magaalaa meeqa dabarsitee achi barsiiste jennaan akka nuti sumaa baloon dubbannu akka nuti harkaan ijoolleen qaban bakka deemnetti irraa qoodanna jala deemaa ijoollee barsiisaa jeen gandaan duuba sirna abbaa kan keetis nyaachuudhaaf rabbiitu guyyaan isaa keenyaaf fudhate malee nyaachuuf abbaa kan kee ari'aa bahe atillee yeroo akkasumatti itti deemtu yeroo si ajjeesuuf deemu sabni Oromoo karaa nagayaa wanni karaa nagaa si caalaa namni barbaade hin jiru Hayilee Fidaasiitu seenarraa nu himaatu jaarraan abbaa gadaa falmachaa ture karaa nagaa ni dadhabe sirni ati namni si keessaa si caalaa Oromoo keessaa sirna kana kabajaan jaalalaan waliin haa jiraannu sirni dabre kun sirna gurraachawaa waan waraqaa haaraatti barreessine waliin haa jiraannu jetteen fudhachuu hin dandeenya jechuudha isaan ni baran isaan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasu Oromoo salphisu duratti Oromoo gudeedu intala abbaa dura gudeedaa jiran ijoollee daa'ima hoggaa shanii fuudhanii billaan qalan abbaa keettu gaara jira jedhanii sirni kun sirna Oromoof tahuu miti sirna kana hiddaan buqqifnee Oromiyaa bilisoomte walaboomte
ittiin cabsaa jedhe akkami cabsa akkaataatti cabsu hunda lafa kaatee jechuudha. Ammaati naannootti Oromoo yaada Oromoo kana irraa fuuta. Inni kana keessa yoo waasi godhe Oromoon hoggaa 1,000 hoggaa 3,000 cabdi jechuudha. Hoggaa 3,000 cabdi Jawaar rifeensi irraa buqqa'ee jennaan Oromoon hoggaa 3,000 cabdi. Kanaaf nun galaafatin Jawaar keenya nuti si jaalanna si kabajna si amanna dhugatti onnee qabda dhugatti murannoo qabda dhugatti gootummaa qabda obboleeyyan kekkee akka keetii gootonni marraa dirribsaa afaan gaara jiran. Isaan kanas qabsoo isaan deemaniin kana tasgabbiin laal yaada ummanni Oromoo si dhaammatu kana tasgabbiin laal. Kanaaf nuti miidhamne Jawaar nuti ni salphanne nuti ni xiqqaanne impaayira san keessatti arraan tana ilmi namaa ibiddaan gubachaa jiru. Harka ilmaan Oromoo akkana muranii dur harkaas hin muran arra guddaa muranii akkana faannoon qabattee teessin jechuudha. Faannoo isaan hidhachiisan faannoo isaan odoo ummanni Oromoo miliyoonaan beelawaa haati ilma xamaddee ittiin qotte akka qotiyyo ilma isii xamaddee haati odoo ittiin qottu miliyoona meeqa faannoo kanneen maa faannoo hidhachiisanii jedhu. Faannoo sana abbootii gadaa jilbifachiistee rasan guyyaa tokko nama 14 dubartii ulfa abbaa manaa fi haadha manaa barsiistota barattoota jilmaadhaan ilmaan Oromoo sirna duguugaa jiru kana keessatti ati akkamiin nagaa nuuf fidda Jawaar keenya akkamiin nagaa nuuf fiduu dandeessa. Kanaaf wanni si dhaammadhu Rabbiin si haa gargaaru Rabbiin si cinaa haa dhaabbatu ka taa'ee si hamatu gufuu haa ta'u ka dhaabbatee si hamatu gubbee haa ta'u kan si hamatu ammoo diina Oromooti malee fira Oromooti miti beekadhu. Oromoon si hamatu tasumaa hin jirtu beekadhu siin dhaadatti Oromoon. Kanaaf wanni na siin jedhu tasgabbii ija tasgabbii qabdulla